Magaalaa Finfinnee bakka gabaa adda addaa daawwanne keessatti bittaaf gurgurtaan ayyaanaa adeemsifamaa jira. Jiraattonni magaalichaas oomishaalee ayyaanaaf ta'an bitachuuf gabaatti argamaniiru. Haa ta'u malee gatiin oomishaalee dachaadhaan dabaluun namootatti yaaddoo ta'ee jira. Qaanqoo Maartaa Shimallis jedhama. Asii magaalaa Finfinnee Samit Kondominiyeemii irra jiraadha. Waa'ee gatii ayyaanaa kana xiqqoo namatti ulfaatee jira. Gatiin shunkurtiis tahee gatiin xaafii gatiin adda addaa baay'ee ulfaataa jira. Gatiin isaa waan dabalee jiruu fi uummanni rakkataa jira. Rakkoo kanaaf immoo mootummaanis waan fidee waan hin jirreef xiqqoo rakkoo jira. Gatiin amma dura turee fi amma ayyaana gaafa dhufu kan dabalu jechuudha. Kanaaf namni gizee fayyadamu xiqqoo itti ulfaata. Kanaafis mootummaan waan godhu shammaachota ምናምን kan jedhamu hin jiru. ግን isaanii bireetis gatiin isaanii garaagarummaa baay'ee waan qabneef namni magaalaa deemee fayyadamuu barbaada beektaa. Maraxaas waan jiruuf kanaaf achi keessa fayyadamu jira. Uummanni immoo baay'ee rakkataa jiru. Daldalaa kuduraa ta'uu isaanii kan himan Obbo Mangashaa Baasaazzin akka jiranitti sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin cufamuun wal qabatee hanqinni dhiyeessii gatiin akka dabaluuf sababa ta'eeraa jedhan. ስራችን አትክልት ነው። አትክልት ተወደደብን፣ መንገድ ይዘጋብናል። መንግስትም ቢሆን ከየት አመጣችሁ ሳይሆን ለምን ታስወድዳላችሁ ነው የሚለን እኛ። hojiin keenya daldalaa kuduraati. Kuduraa fiduuf amma wanti rakkoo ta'e daandiin ni cufama. Mootummaanis yoo ta'e eessaa fidduu akkamitti kan jedhu nu gaafatu. Maaliif gatii dabaltan jedha malee. Qonnaan bulaa jalaas oomishni jalaa manca'ee jira. Amma kan isitti qabnee jirru akkuma tasaa kan yeroo daandiin saaqame dhufuudha. Gatiin waan dabaleef bitataanis gatii nutti dabaltan jedha. Akkuma itti gurgurruyyuu wallaallee jirra. Osoo kallattii hundaan nageenyi bu'ee daandiin banaa ta'e oomisha gahaatu jira. Kuduraarraa bu'aa qarshii lamaa caalu hin argannu. Amma gidduu kana daandiin Shawaa Roobit cufaadha. Shunkurtaan kiloon tokko 50 ta'eera. Kanaaf mootummaatu kana sirreessee hin jedhu. Bakkeewwan nuti ilaalle keessaa gabaan hoolaaf re'ee tokko yoo ta'u namoonni haasofsiisni gatiin hoolaaf re'ee dabaluu ibsanii jiru. Obbo Waasiihuun Asfaa'uu daldalaa hoolaaf re'eeti. ያው ነጋዴ ነኝ። እንደምታዩት ያው የገበያው ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው፣ አሪፍ ነው። ፍየልም ሆነ በግ ያው ከትንሽ እስከ ትልቅ አለ። Akkuma argaa jirtan haalli gabaa gaariidha. Hoolonnis ta'an re'oota xiqqaa hanga guddaatti jiru. Ayyaanaaf haala gaariidhaan namoota bitaniif dhiyeessineerra. Hundumtuu akka humna isaatti bitachaa jira. Wanti yeroo kaan irra gatii dabalee hin jiru. Gatiin re'ootaa qarshii 5,000 hanga 18,000tti jira. Hoolonnis akkasuma. Bara kana ayyaana qofaa irratti osoo hin taane akkuma waliigalaatti jireenyi qaala'eera. Garuu ayyaana kana irratti wanti baay'ee mi'aadha jedhamu hin jiru. Gaariidha. Namoonni yaada kennan gatiin oomishaalee biroo kan akka xaafii fi midhaan dheedhii baay'ee dabaleeraa jiran akka waliigalaatti qaala'insi jireenyaa uummatatti yaaddoo ta'eeraa jechuun ibsanii jiru. Maqaan koo Annaa Masfin jedhama. Gabaan ayyaanaa akkuma ilaaltu kana baay'ee qorraa'aa maaliif sababa haalli jireenyaa ol ka'aa ta'eef amma kanaattu namni itti bu'ee bittaa fi gurgurtaa wal jijjiiruu hin dandeenye. Gatiin gabaa baay'ee ol ka'aa, gatiin midhaanis baay'ee ol ka'aa, gatiin horii ol ka'aa, gatiin xaafii amma fakkeenyaaf baay'ee ol ka'aa, gatiin midhaan dheedhiis wanti hundumtuu ol ka'aa. Tilmaamuun hin danda'amu bakka yeroo aan har'a gatii kanaan amma kanaa bittaa boru ganama immoo waan inni ta'u hin beekamu bakka hin dhaabatu immoo bakkuma tokko irratti jechuudha. Kanaaf egaa mootummaan kanarratti xiyyeeffannaa godhatee ta'u. Shunkurtiin amma birrii 35 ture, amma 50 faa 70 faa jedhu akka shunkurtii garaagarummaa qaba. Puuphaanis akkuma 10 faa 11 faa ture, 13 14 hin jiru. Handaanqoonis akkuma kana hanga kuma fi 900 jira. Hanguma handaanqoo xiqqaa fi guddina isaaniitti garaagarummaa qabu jechuudha. Akka nama dhuunfaatti baay'ee rakkadhaan jira. Ani mindaadhaan hin jiraadha. Kanaaf daldala galii biraa waan hin qabneef waan amma har'a bitee ji'a dhufuudhaaf dabalee waan argadhuuf xiqqoo rakkoon namatti mudachuu jira jechuudha. Akkuma nama Itoophiyaa keessa jiraachuudha rakkoon tokko tokko numa jiraata. Gatiinis guyyaa guyyaadhaan waan dabaluuf rakkoonummaa waan numa jirudha beektaa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaana waliin wal qabatee hanqina dhiyeessii oomishaalee hambisuudhaaf karaa waldaalee fayyadamtootaa oomishaalee adda addaa hawaasaaf dhiyeessaa akka jiru irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Haa ta'u malee jiraattonni dhiyeessiin karaa waldaalee fayyadamtootaa dhiyaachaa jiru kun qaqqabummaansaa gadi aanaa ta'uu ibsuudhaan jijjiirama guddaas akka hin finne eeraniiru. Kanaaf mootummaan furmaata waaraa irratti xiyyeeffachuu qaba jechuun gaafatanii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.